أول عبد الله سميري في دكتور أكنا تكيو كوادري أوسا لكن إذا كان مالي نموني كان أكساني بريفة إيمان بربادي يقول كم بريتني nama kurnan kana nadatti kana booda Tole. immoo godha tokko jedhi jalqabi jechuudha godha tokko jedhi jalqabi أنت طائر كدير رأي قلا جرا كنو طائر كدير كومدي بجرا ما نيجا الدبا زاهراني xaayir kadiriin biloog godha ورا بعدي miyutiidha masi آخر يلا طاهر ورا باله كما دبا سديمو كما صدما اي رايا با مچامو مالتو ديما جرا سنين جدا جرا يو رايا با مچا سدوغاته طاير غربا اربي كرا بو لا غبر ثانو بلا ويت بي كيت كده اطلع جر نقطة وش بلا وي ورما كسيدة دمني ابو اصلي zaayidaa doolaara 500 kan jette kun جيزي يا جيمي تبع كل أكت إياه ترى وين وسك رايا كينيا زري وداجو دكوساتي كالين إسا لما نجتو سافي قالي ولتي أبا جرا اسمه في سين وليت أوتو سين اسمه أنيم بافي isaanidha laalu duro cheeka godhu cheek godhu إسانا إلا على ما ديكم إلالي ولا soorratti thank you for your subscription ثاني يا أخي قد بي سي دي أركيسي إسانوما إسانا أيه أنيم بابا أيه أستاذ كأنه ما يثير أول دي بتارجت كومنتي بروح كان زريوني jira iyyee sooretti kan eenyu أستاذ fayyadamu رايا لكوفة تكونوا بريسا لكوفة تكونوا بريسا أو سينا تكونوا إيكا تكونوا بدأ kaashaappii kan biraa fayyadamnaa asli مباركي كم هي رمضان كانت كاليسا نما توكيتي كوفة ترتيكال تشيبو جلني إنجرو مو دسر جفترا بسيطوكو دسر أستاذ كأنه ما لا كوزوك بريثا لا كوزوك بريثا ما لا كوزوك ما يثير أستاذ رايا بامچا غرغارسا زريون ودا جو تاسا جرا لكوفة تكونوا بريسا أو سينا erganiiru دقيقة ما erganiiru كلوا بريسا ديو viidiyoodhaan seenaa tika seenuu yaali yoo tarii gusan ماشي tiiqaa keenya mube أيه سبحان الله أنا دبر رفان بينه وبين هذا الثلاث مدرسة لكوفة تكونوا كويروسا ديسبريتن لكن بدأ كوكولي لكو gastii yoo jiraate yookiin cufiitii nutiin argannaa moo akkamai شوفي بني ما أستاذ أما لو كوزوك بريفا دا قصي شوفير قصي يو كجرا زنجرا قوته ولا كوزوك بريفا بريفا كذي أرك أكاونت نثاني رايا جمال جرام أستاذ رايا رايو فرا أبديكم أيا أبصا سي بريساني رو أما سيسانو ما nullee dhiibbannee gallaa ittiiqaadhaaf hin sodaadhe ittiiqa filiis ergadhu yookiin tokko barreessiif si harkisu اتقاف أستاذ رايا نيفا ما وجه لكوفة تكونوا كوريني ديبيانو بريسا ustaas bar barreessaa jiru mi dooktar torgaan jiru malee كومنتي بعدين فكذا كنو رايا kunoo jira lama fakkeenyaa fi tokko tokko jedhu ijoollee biraatti kunoo laal barreessaa argeeram yaa argeer argeer itti argeer
ittoon isa barreessutu Argeera itti ergeera. Eneer. Argeera. Welcome. Eneer. Ayyee. Masaratillee bahuu siin jaallanne. Sagaleen kun naqaama? Sirriitti dhaga'ama. Ijoollee akkam jirtu nagaadhaa fayyummaa baga jiraattanii baga walitti qabamtanii fi uuma walitti qabamuuf irratti walitti qabamtanii uuma walitti qabamtanuuf onlaayinii argeen ture ani biyya keessan jiru xiqqoo sii miilan dheereffadhe zariyoon jechuun egaa akkuma isin beeytanu orienteeshinii wantan isinii kennu jira natti hin fakkaatu zariyoon jireenya mataasaa jiraatee hin beeku amma wajjin jiraanne 87 kana sagal kana wajjumaan jiraanne natti fakkaata. Takkaa jireenya jiraatee hin beeku jireenyuma jiraatee nama hin beeyne yeroo fayyaa qabus jireenya mataasaa jiraatee hin beeku anatu isa beeka namaas keessa jiru hundarra yoo hin jedhe mamiin qabu hundarra anatu beeka jechuu yoo hin jedhe rakkoo qabaatu natti fakkaatu yoo namni narra beeku jiraate amma gaafa haadha manaa sana fuudhutti haadha manaasii amma wajjin hin jiru kana fuudhutti yoo sana booda beekti malee achi duraanumatti isa beeka jechuu nan danda'a. Wanni isin beekuu qabdanu ijoollee namichi kun takkaa ofiif jiraatee hin beeku jireenya mataasaa jiraatee hin beeku. Silautu akka qabaatee bakka qabaatee namni isa wal'aanu ganda biraati. Maal isinii tokko walliftuu goojjamee moo walliftuu tokko maqaa isiillee dhahu karaa South Africaatti dhayitee duute gaashee Alaamuddin maallaqa hangi isaaniitti dhangalaasanii akkuma isin beeytanu inni akkasii nama hin hamachiisu waa'ee keenya irratti maaliif jennaan gaafa uummanni keenya naannoo adda addaatii buqqa'u nuti nama miliyoona 1,700 nurkatti rakkate warri qoshaashaa naannoo qosheen itti gatamu sana qoshaashaan itti garagale immoo nama 150 nama 150f miliyoona 40 fi immoo 100 meeqatu walitti qabame isa keenyaatiif immoo teeleewanii lakkoofsatti cufate nutti eega cufame addaa miti jechuun maaf hin jedhe malee waa biraatiif miti. Keenya cufaa jira galmeen ol hin baafamne jechuuf gaafa galmeen keenya ol ba'ee haasofne jechuudhumaaf malee namni zariyuuniin wal'aanuu qabu akka ta'abii isaatti akka laffaatii isaatti akka gumaacha isaatti akka agartee ofii jiraachuu dhabuu isaatti zariyuuniin ani mataa kootti 81 dhumarraa jalqabeeti kan inni isa beeku gaafa inni raas tiyaatirii hojjetu gaafa sana keessatti zarihuni yaa bishaan biraa jira bayya keenya iyyuu nu waraabbachuu didee inni ilkaaniin nuuf firaa kan garaan nurraa fagoo nutu beekkachuu didee ijoollee banneen rakaa gurrabbaa gannee rakaa akeekkatee dubbachuuf mee ilma namaa laalaa seera dabe qajeelchuuf mee jaarsa bulee laalaa ilaaf ilaamee beekaa bara baay'ee dabarse seenaa dhalootaa beekaa anaan kan of na barsiise jechuu keessaa gumaata tokko keessaa tokko jechuu nan danda'a. Namni yoo of hin argatin of beeka jechuu hin danda'amu bara. Nama immoo namatu agarsiisa ati kasa kanaa miti isa kana jedhee. Namni namaan nama arga, namni namaan of arga, namni namaan lafa arga, namni namaan of bara, namni namaan waa ofii bara, inni kun kootii miti namni namaan bara. Of na barsiisuu keessatti karaan inni keessa dabarfatee dhufe karaa fagoodha. Karaan inni keessa dabarfatee dhufe namoota isaaf barreessan wajjin abaluu jechuu hin barbaadu. Namoota akka gariin gatii lubbuudhaan jiranuuf jecha arras waan itti yaadamu hin beeku fannan qusadha. Zariyuuni gaafa sanas uffatanni uffatee ani isa barbaacharraas tiyaatirii dhaqaa na beekaa nama kana hundarra na beekaa. Isa barbaacharraas tiyaatirii dhaqa ture raas tiyaatirii 81 dhumarratti toora 82 jalqabarratti yeroo inni beenu gurbaa jechuu wallisu sana raas tiyaatirii keessa haala kamiin dhufaa afaan oromoo qabatee kophaasaa dagatamaan lagatamaan baqatamaan haala kamiittiin dhufaa yoo jettanii isumarraa dhaga'uu dandeessitoonni lubbuudhaan jiru yoo inni haasa'uu danda'e.
yoo kana achi immoo akkuma irratti dhiisuuf bareedaadha. Akka waanan kophaa kan koo laaluuti jechuudha. Akka waanan kophaa kan koo isa barbaacha dhaquuti jechuudha. Yeroo sana keessa raas tiyaatiriitti isin kun dhalattanii illee natti hin fakkaatu. Yoo dhalattanis immoo as geessanii nama of baru taatan natti hin fakkaatu keenya umriin xiqqishoo illee bubbullee. Jennaan achirratti ilfinesh utuuti keen jiraate re'ee bineensi nyaatu utuu gamtaan jiraate walii galteen jiraate. Roorroon nutti hin jabaatu dhaggeeffadhaa barreeffadhaa warri amma nutti jiru kun illee gaafa sana waan lubbuudhaan jiranoo nutti hin fakkaatu hin dhalanne waan ta'eef dhalatus natti dhalata kan naa dhalatu heddummaachuu baatus kan naa dhalatu numa jiraata waa baay'ee jechuun danda'u waa baay'ee sin dubbadhu ani garuu gama kootiin qarshii 10,000 waanuma hin qabu irraan gumaachaa fi 10,000 waanaa godhaas yookaanis zariuniif waa godhaa yookaanis raayyaan fakkaata ta'eetu hin ta'in anaa fi anatu of beekaa sanumaa fi zariuni qarshii 10,000 Sufiyaanis kunoo na bira jira qarshii 10,000 gumaachee jira walitti qarshii 20,000 akkaawuntii keessan irratti isinii galchina keessaniin jedhu silaallee keenya jechuun nama rara anatu sin bira hin jirreef hanqaanfadhe madda keenya yoo hin jedhe nama rara ture ammoo waan inni keessa dabarfate zariunii fi manguddoon keenya naannoo Tuulamaa kan amma naannoo bakka mamaraatunitti hidhamu kanatti dhalatanii kan Ameerikaanitti ani argadhe tokko manguddoo seenaa tokko eda'oo boru maaloo warri Finfinnee wallaaltan asumaan ergaa koon dabarfadhaa warri Finfinneen isiniin galin warri Tuulamni maal akkasiin taate isiniin galin warri dhukkuba Tuulamaa dhukkubsachuu wallaaltan eda'oo boruu irraa baradhaa maaloo irraa achirraa haasa'ee du'e eda'oo boruu waan warri moo naannoo biyya Ameerikaanii jiraattan waan eda'oo boruu walitti qabee addunyaa kanarraa galee maaloo walitti nuu qabaa nu maxxansaa isinii jechuun amaanaadha amma yoo maxxansuu hin dandeenye moo nuun hin maxxanfannaa waan keenya hawaasaaf dhiisuudhaaf sabaaf dhiisuudhaaf waan keenya nuun hin maxxanfanna yoo isiniif mirgaa immoo waan eda'oo boruu walitti qabee duniyaa kanarraa galee walitti qabee utuu hawaasa isaatii fi gadi hin dhiisin addunyaa kanarraa galee an dhugumatti isinitti himuudhaa fi eda'oo boruu hamma kanatti hin dhaban seene akkanumatti wal dhabnammoo utuu waliin argatin utuu walirraa waan hin dabarfatin utuu walirraa waan guduunfatin utuu walirraa kanaaf sana jennee ilaameefee jennee yaada baafnee buufnee waliin jijjiirratin addunyaa kanarraa galuu deemna akkuma abbaan namni hundinuu galaa jiru kanatti jechuudha. Wanni jechuu barbaadu silaa dhukkubsataan keenya numa kana qabdi aslii galatoomi ulfeewwanaa isa waasiin jedheenis waa hin jedhiniin ati. Maaliif jennaan bakka guddaa dhuftee dhaabbatte dhimma lafee kan kee si jalaa dhukkubsatee mana hospitaala jiru nama isaa akkamsiisuu dhabdeetti jirta waan jedheef isa waasiin jedhes dandeeyituma dabarfadhu har'a jechuun sitti dhaammadha. Warri waan kana zariiwwan amma maali masarati galatoomi addi masarat addi jedhumoo maal jedhu waan hin jedhu hin beeku. Iddoo ta'a abdiinan argaa hunda beekuu baadhu hunda wallaaluu waa hunda isinii gochuu baadhu immoo waa hunda immoo gochuu hin dadhabu atleast hordofuu nan danda'a jechuu kooti. Zariiwwan galata guddaa kan nurraa qabu nu tarkaanfachiisuudhaan kiilolee malbaa yookaan kiilolee abbaa mana muuziqaa kiilolee obbo Geeta'uun iddoo wajjiniin lafa yooniin jedhe waa tokkoon ta'u quban qaba waan ta'eef namoonni hammi tokko obbo Saadiq Baalee akkuma kanas namoonni tokko jiru gaa'utuu obbo Alamuu Qixxeessaa Hinduuniin duratti baay'ee warri harka nurraa qabaa turan obbo Asaffaa Booleedha kan manni isaanii jalaa fudhatame nama naannoo Wallaggaa obbo Asaffaa jedhamu abbaa isaanii hin beekwan nama of jalanuu qabee gaafa ari'atamnu achi balaqannee mana isaanii jala dhokannee achitti ulaanutti cufee jedhaa ture obbo Asaffaa jedhamu manni isaanii irraa yeroo Tigiree keessa irraa fudhatame amma akka ilmaan isaaniitti jirtu hin beeku wana kadhattuufaa taateetuma karaa irratti galtii akkamsiisaati miti hiree keenya qooda keenya waan ta'eef hawaasa keenya hireedha eega mudanne ammoo zariiwwaniin bira baga dhaabbattan jechuudhumaafanii maaltu deemaa jira jechuun biyya ganda hin jiru fagoon jira xiqqoosi amman galutti ani birrii 10,000 Sufiyaan birrii 10,000 isiniif galchina nagaa tola kan facaafanne amar gujji nagaa walloo argu ulfaadha galatooma obsaatis xiiqaatis masarat asli atilleen galatooma ulfaadha viidiyoo irra jira. Imimmaan qabnaanim viidiyoon moo imimmaan tuna qabnaanim ni xiqqishuu garaan kan kun fayyaan qabu saniifini viidiyoon kan akka inni mul'anne godhe dhiifamanaa godhaashi. Ulfaadhaa galatooma Ustaaz Sufiyaan dubbatanii xiqqoo. Hin dubbata.
Sufiyaan Waamicha akka kun dhiyeessinaaf hiriyaa gara kooti. mandara tiktookiitti. Namichi kun umriidhaan naan gaba ta'us qabsoo Oromoo keessatti warra nuti magaalaa Finfinneetti dhiibne keessaa gaaratti baddaatti godaanne obbo Intini Biraana fuudhee deeme gaafa addi bilisummaa dhufee magaalaa Finfinneetti dhufee seenu gaafa dabballummaa leenjifamee xumuradhee magaalaa Finfinneetti gaafan ba'u Wallaggatti ramadameen deemee ture gaafa sana obbo Abbaayee nama jedhamutu makiinaa kaamaazuutiin na fe'ee qalanjii intala jedhamtu tokko wajjiniin ambassaa caakkana geesse waraana wayi obbo Abbaayeen isin jiranuu qalanjiin isa jeefamteetti hin jirru jechuun dandeenya anumatu lafa jira. Qalanjiin duutee obbo Abbaayeen isa jeefamanii jiranii Abdul Qaadiris du'ee jira Habtee Dambidoollos du'ee jira nam tokko hin jiru warra gaafa sana wajjin jiru keessaa jechuu kooti. Zarihuun yoo yaadata ta'ee yaadata garuu Qaasim Barroo Zarihuun Ilfinesh namoota tokko ammas Imaam Sheekaa Shoolee Tafarraa akkasumas eenyuun ilaata namoota wal bira jijjiiran turanii ammina yaadatu xiqqishoo umriin kakko gaafa sana dhaabni wanni dabaladhuun qabu umrii kan koo xiqqaata malee gaafa sana kan waan dabaladhuun qabu hidheetanii bara dhaabiin koottaa itti kosooluma fakkaata. Zarihuun kanatu ijoollee kana namoota kanaaf abbaadha jedhee yaada Zarihuun. Laffaatiin Zarihuun illee silaa isaa itti kadhatanuu miti. Isaa eessatti wallaanamuu qaba silaa jedhanu eessa London moo laffaatiin Zarihuun eessa silaa Ameerikaa moo New York moo hospitaala eessaatu irra gaariidha isa jalaa jedhamuufitu silaa abbaa qabaate. Zarihuun immoo abbaan qabu abbaan isaa suma Masrat Dhaabaati asuma tafarii ittiiqaa tafariiti suma abbaan isaa obsaa suma aslii anumaa fi si jechuun mubaarak galatoomaa ulfaadha ergaadhaan isa tokko Zarihuun kanatu jalaa dhukkubsata baay'ee dhaamsasa. Ayyee ulfaadha akkam jirtu naguma. Asli Tom bayin Zarihuunis seenee wal arguu danda'u. Bareeda. Innuf naa yeroo dhufne jenne akkuma dhufne sin gaafannaa. Gashitoon na deebisi. Wani si dubbisiisa ustaaza Zarihuun as jala jira yaani. Ayyee tole. Ismaa'eel seeneeti. Abbaan tokko baasnaa jijjiiraa gaayyee tole gaariidha ulfaadha. Lakkoofsa galtee qimee Ismaa'eel. Ismaa'eel jira akaawuntiin. Ismaa'eel jedhama. Tole akaawuntiin nan arga. Ismaa'eel lakkoofsa tokko naa barreesse. Isaan ilaalaa Si barreessaa jira boontuudha kan si barreessaa jirtu. Ismaa'eel si barreesse. Ismaa'eel na barreesse. Ismaa'eel. 957 si barreesse jira. Naan ergaa. Ismaa'eel Jamaalii miti Ismaa'eel. Ismaa'eel Jamaal. Ayyee galatooma ulfaadha galatooma ayyee tolee nan dubbisaanii Zarihuun dhufeensi gaafa dhanaa jedhiin dhiyoo kana haati manaa isaa gaafa abbaan kiyyaa narraa akira manuu haati manaa Zarihuun dhufteetti Zarihuun ergeeni dhaqee maaloo annaquun danda'u abbaa raayyaa dhaqee naa eebbisii jedhee natti ergee ture Zarihuun. Ani immoo sadarkaa kana ga'eeran seene gatta'aan sin jiru akkuma sin beektan dhugaa waan harkaanuu qabutu harkaanuu qabaa fi silaa wanni Zarihuun irraa na hambisullee hin jiru ture. Haa ta'u malee immoo anuma biratti wanni haftees haftus amma kana immoo numan dhaqqabadha yoo rabbi jedhe numan dhufa yoo rabbi jedhe. Rabbi nagaan isin haa galchisiis isinis waan deemtaniifis milkaa Ustaaz Raayyaa baay'ee si jaalanna baay'ee si kabajna. Ulfaadha. Iftaanaan hojiiwwan uummata keenya deeggaruu waan baay'ee amanamummaati waan baay'ee nu hojjechaa jirtu galatoomaa jennaan Ismaa'eel lakkoofsa tokko jira argattee ni jirta. Lakkoofsa tokko dheeraa deddeebi'e. Ismaa'eel lakkoofsa tokko barreessaa jira barkuun. Ismaa'eel eenyuuti? Ismaa'eel kamiin. Baaraayyaa. Ismaa'eel Argee. Galchiin Zarihuun bira jira anu haa galchu. Tole. Seefu. Accept godhi si ergeera Ismaa'eel. Ismaa'eel fudhadhu. Ismaa'eel si ergeera. Galatoomaa ulfaadha. Si ergeera Ismaa'eel. Sagalee isin bira jiru. Artistoota keenya sappoortii garaa jirtu very much. Galatoomaa. Sagalee isin bira jiru wati xiqqeessaati. Miyuutu godhaame mesi. Ismaa'eel si ergeera.
Ismail ora lagetta ita sirki ke no kate kupara gade ongori Sene. Thank you. Hello. Iti kami utu ngori men. Zariun Ismail akkam jirtu nagaadha? Nuti Zariun. Baneer. Akkam nagaa jirta Zariun? Feensi gaafadhaa miilan sirraa fageeffadhe hin daganne ati mana keetti illee na bira dhuftee jirti akkuma ati ergite na bira dhuftee turte mana kiyya illee hin beeyti. Sagaleen biraa ijoollee kaan shummeet booda akkam jirta xinnoo moo Zariun dhufnee si wal'aannan na rabbi jedhe tole. Dhufnee si wal'aannan na abshiruma gaa inni akkasuma jedhaa keessa dabarfata dhukkubsatameedhaaf hin du'amu dhukkubsatameedhaaf asitti sin hafamu dhiyee fi bariin hin hafu bari'eef dhiyaan hafu inuma jijjiirama wanni jijjiiramne hin jiru rabbi sirraa jijjiira rabbi jedhe ammoo taabiin keenya dirqama asirratti taabuun dirqama galata nurraa qabdaa taaba nurraa qabdaa ajjoo nurraa qabdaa ajjoo kan kee rabbiin balleessin siin jechaa amma nu dhufnutti rabbi si haa tursiisu ijoolleen immoo kunoo ilmaanatti lafatti dhiiftee dhuftee deemte dhiiqaan masarati akkuma kana asliin mubaarak ijoolleen asiif achi deddeemtee kan harkaatti ijaan fayyisiin beekin faa kan umriin si sadarkaa ijoollee keenyaa jirtu waa utuna jalaa dhukkubsatee jechuudhumti kun utuma waa gochuu baatte illee xiqqishuu amalee namatti tora. Waa kunna jalaa akkana ta'e jechuunis waan tokko abshiruma ati akkuma kana ta'aatuma iyyuu tarkaanfatamaa hamileen keessi jalaan doomin bakkuma ciiftu sanattuu iyyuu edaa nama naa wajjin jiraatuun qabaadha jechuu qabdaa jechuudhuma sitti laammachuufani Zariun. Haa ta'u tole. Gaafa hojii mana kiiloleetti hojii maayyee waraabaa.